Akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Jaalalaan qabamuun qaama kee irratti amala kee irratti dhiibbaa akka qabu ni beektaa? Hormooniin sammuu kee keessa jiru miira jaalalaatiin yeroo qabamu keemikaala qaama kee keessatti gadhiisee keemikaalli sun amala kan kee yaada kan kee akkaataa kan kee irratti dhiibbaa guutuu akka qabu ni beektaa? Maarree har'a waan ilaallu dhugaawwan jaalalaa saayikooloojii maal jedhaa? Waa'ee jaalalaa ilaalchisee kan yeroo baay'een dubbatamne amala namaa irratti jaalalli dhugaa fidu. Yeroo namni tokko dhugaan si jaalate amala kee irratti jaalalli dhiibbaa akkamii fidaa yookaan ammoo faaktii dhugaawwan jiran wajjin ilaallaa. Hanga xumura sagantaa kanatti akkana wajjin taatan ammumarraa kabajaan isin gaafadhaa. Marree gara qophichaatti haa dabarru. Namni tokko jaalala dhugaatiin si jaalate yeroo jaalala sun keessatti miidhame yookaan ammoo onneen isaa cabe dhiibbaa qaama isaa irratti fidu ni beektu. Kana jechuun namni tokko jaalala keessatti osoo dhugumaan nam jaalatu jaalala keessatti miidhaan cimaan yookaan ammoo cabiinsi onnee kan dandammii hin qabne yoo irratti mudatee namni sun waan jaalatu sun bakka itti hin argini. Akka saayikooloojiin jedhutti miidhamuun jaalalaa akkuma nama qaamaa madaa'ee wal qixaa wal fakkaataa. Dhukkubbiin miidhama jaalalaa akkuma nama dhugumaan qaamaa dhahamee fakkeenyaaf yoo lukni si dhahamee madooftee miidhamte. Dhukkubbuma akkasitti yeroo jaalalaan nama jaalattuun miidhamte jaalala dhugaatiin miidhamte dhukkubbiin isaa akkuma nama qaamaa miidhameeti. Qaamaa madaa'ee dhukkubbiin isaa akkasuma. Kan ammoo namni baay'een irraan beeku jechuudha. Jaalaloodhaan waanuma salphaa wayiisaa namni tokko wal jaalatee miidhamee onnee irraa cabee cabiinsi onnee suni akkuma nama dhugumaan qaamaa miidhameeti. Akka saayikooloojiin jedhutti yeroo waa'ee jaalalaatiif jaalala keessa seenuuf wal gaafatan dhiironni jaalalaan kufuuf jaalalaan qabamuu fi dubartii dursuu yookaan ammoo dhiironni dafanii jaalalaan kufanii jaalala keessa seenuun kan dubartii dursu dhiiraa kan ammoo ka jedhe saayikooloojiidha. Dhiironni jaalalaan qabamuuf dafaniiti. Garuu dubartiin suuta jaalalaan qabamti yerootti fudhata. Sadaffaa yeroo jaalala keessa seenan dhiira ta'ee dubartii ta'ee namni tokko yoo ka baay'een dubbanne taate jaalala keessatti amalli isaa jechuudha. Uumamuma rabbiitiin namni tokko dafee hin dubbatu yookaan ammoo amala dubbachuu hin qabu tokko ammoo dubbii baay'isaa. Jaalala keessatti warri wal jaalatu sun warri bultii waliin ijaaru suni tokko baay'ee ka dubbatu ta'e tokko ammoo ka dhageeffatu yoo ka baay'isee ta'u taate jaalalli suni baay'ee jaalala mi'aawaa jaalala itti fufiinsa qabu ta'a. Kan ammoo ka jedhe saayikooloojiidha. Arfaffaa akka carraa ta'ee namni dafee jaalalaa waliin kufu jaalala keessa waliin seenu nama waliin beeyne nama keessummaa. Fakkeenyaaf dhiirri tokkoof dubartiin tokko yoo qaamaan gargar fagoo jiraatan yookaan ammoo yoo waliin beeyne taate dafanii jaalalaan qabamuu fi baay'ee salphaa. Dhugaawwan jaalalaa yeroo baay'een dubbatamne keessaa shanaffaa jaalalli tokko yeroo dheeraa akka itti fufuuf hanga dhumaa akka wajjin jiraatanii fi wanti murteessan wanti ijoon amanamummaa. Amanamummaan jiraannan jaalalli tokko hanga dhumaa itti fufaa osoo rakkoon tokko irra hin gahin. Dhugaawwan saayikooloojii keessaa kan biraati. Ja'affaa yeroo dhiphattee jaalala keessatti waan garagaraa yaaddoon kasitti dhaga'amu taate hiriyyaa jaalalaa kee hammachuun ufitti qabachuun dhungachuun dhiphina sammuu kee sun balleessaa. Yookaan ammoo hiriyyaa keetiin walitti dhiyaachuun walitti hirkachuun jiruu kee sii salphisaa yookaan ammoo dhiphina sirraa balleessaa. Dhugaawwan saayikooloojii waa'ee jaalalaa yeroo baay'ee hin dubbatamne keessa
Torbaffaa nama jaalatu tokko fakkeenyaaf nam jaalatu sun wajjin fageenya addaan jirtanaa jennu. Nam jaalatu sun wajjin osoo waan hin argin, osoo wajjin hin dubbatin, osoo wajjin hin haasahin yoo sa'aatii 48 ol kan turtu taate keessumattuu wanti kun yeroo jaalala keessa jirtu. Yeroo jaalala keessa seentee jaalalaan qabamtee jirtu sunitti osoo wajjin hin dubbatin guyyaa 2 yookaan ammoo sa'aatii 48 yoo turte namni jaalalaan qabame suni dhukkubbiin akka itti dhaga'amu mana keessatti. Fakkeenyaaf na dhukkube har'a na haalli naan mijoofne muudiin kiyya naan tolledhe akka ciisu fi akka dhukkubu saayikoloojii qoratee irra ga'ee jira. Dhugaawwan saayikoloojii waa'ee jaalalaa yeroo baay'ee hin dubbatamne keessa. 8ffaa jaalalli dhugaa qarshii irratti akka hin hundoofne kanaan dura wajjin dubbannee viidiyoowwan kanaan duraa keessatti haasofnee turre jechuudha. Kanumarra saayikolojiin dhugaa nuu baha. Nama tokko yeroo jaalatte akkaataan isaa, qabeenyi isaa, walitti dhufeen hawaasummaan isaa wanti kun hunduu jaalala dhugaa keessatti xiyyeeffannoo baay'ee hin kennamuu fi nama tokko akka warri wal jaalatu, akka warri walitti dhiyaatu ka godhu hawaasummaa yookaan haalii uffannaa isaa yookaan ammoo haala dubbii isaa namni itti waliin kalaa'u qabeenya isaa osoo hin taane namummaa isaatii fi amala gaarummaa isaati. Jaalala keessatti murteessanii nama tokko amala gaarii fi namummaa isaa irraa kan ka'e yoo jaalatte bifa maallaqa hawaasummaa sadarkaa kun hunduu bakka hin qabu. Gara jaalala dhugaa keessatti wajjin seentanii dhugaawwan saayikoloojii waa'ee jaalala dhugaa yeroo baay'ee hin dubbatamne keessaa. 9ffaa yeroo baay'ee jaalala keessatti dhiirotattuu waa'ee jaalalaa kana jalqaba. Fakkeenyaaf dubartii si jaaladhee, si du'ee, si maraadhee jedhee ka gara jaalalaa dubartii oofu dhiirota jechuudha. Garuu akka saayikolojiin jedhutti dubartiin tokko jalqaba irratti an si jaaladha, si wajjin jiraachuu barbaada, an si fedha jennaan na amani. Namni akka dubartii suni addunyaa kanarraa si jaalatu hin jiru. Kanaafuu dubartiin tokko an si jaaladha bakka si qaba jennaan kabajaa guddaadhaan si madhu dhugumaan si jaalatti. Garuu yeroo baay'ee dubartiin amala akkasii hin gootu jechuudha. Nu biratti ka jalqabsiisu jaalala keessatti ka jalqabsiisu dhiirota. Garuu dubartiin sun akkas goonan dubartiin sun dhugumaan akka malee si jaalatti. Maarree hordoftoota koo dhugaawwan jaalalaa bakka garaagaraa irraa walitti sassaabee waa'ee saayikolojiitiin wal qabsiisee isinii fide qophii kanarraa waa hedduu akka barattan abdii guutuun qaba. Ammoo namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Viidiyoon kun isinitti tolnaan laayikii godhaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti yeroo gaarii.